السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماركة hordoftoonni Oromtittii YouTube jirra jirtu isiniin jecha har'a maal qabattee dhuftee jettan ibsishaa fi maakii qabadhee dhufe. Qaayidaan uummanni warra Baalee kun warra iccitii nyaate jechuudha. Namaaf hin galu dalagaan isaanii. Osoo nuti maakii fi haati seenaa Dr. Asrii wajjin riipoortii deemanii ibsishaa simatan eegaa jirruutu kunoo isaan wal boraafatan fakkaatu. Ani suuraan kun isaanuma natti fakkaate. Mee kottaa hordoftoota kiyya walumaan ilaallu. Suuraan kun suuruma ibsishaa fi maakii natti fakkaate. Beekaa dhoksan kun fuula maakillee hin dhoksanii innilleen akkana gadi ilaale dubbiin jajjabduudha. Aruusni osoo eenyutu moo osoo nuti aruusa eeyinu osoo nuti simannaa eeyinu uummanni soomana waliin soomanuuf wal biratti qixximjee fakkaata. Jarana soomanuu wal biratti soomanuun keessa waan gaariidha. Garuu hanqa isiniin jedhu yeroo malee wal bira dhuftan. Maaliif yeroo malee wal bira dhuftanii jettanii nan gaafatina. Soomana kana keessa immoo mishkilaadha. Gaayoo guyyaa mana haadha seenaa oolan malee rakkoo guddaadha. Soomana kana keessa soomana kana wajjin soomanuun osoo soomana dura baatii tokko fa'a wajjin turtani hedduu baay'ee bareeda ture. Amma garuu akkuma sargii nu dhossitan wal bira dhufuu keessanillee nu dhossitan, sargillee nu dhossitan, wal bira dhufuu keessanillee nu dhossitan. Maali hoo isinumaa gammanna malee nuti maal rakkanne? Wayii ibsishaa maakii waliin eegganna moo warri dhiirallee waa ibsishaa waliin maakii eeggatamoo maal nu dhossuun barbaachise hoo? Moo warruma yuutuubii isinirraa shaqqalatu kana jalaa dhokattan? Kanallee yoo taate egaa Rabbi akka soogiddaa caalaa isin mi'eesse akka sukkaaraa isin qaalesse waan bareeda. Baga dhossitan isiniin jedha. Intalattiin silaa waadila sun dawaa nama dhossitu gurubbichumatu nu dhossisiisee beeka. Dheengaddaa ati baatee sambuusaa ati baay'isii marii jettiin. Ati baay'isii marii kaayee jettiin. Ani gaafuma sanuu shakkii akka isaan ramadaana dura wal bira dhufu eetan. Kanaafuyyuu ga'amma waan akka dhaamsatti isinii dhaamu ramadaana kana sahuura booda ilaa mana haadha seenaa deemtan hanga faxuuraa gara manaa hin galina. Waliin soomana haadha seenaa fa'aa waliin ibsishaa fi Dr. Asliin bakka tokko arafani. Kanaafuyyuu isin faxara qopheessaa faxara irratti wal argaa kun dhaamsa kiyya. Dubbiin ramadaanaatu hin jajjabdu. Namni ramadaana keessa waa balleesse baatii lama walitti dhaabee sooma ja'an. Hadiisa ergamaa Rabbiiti sallallahu alaihi wasallam. Kanaafuyyuu baatii soomanaa kana walirraa fagaadhaa isiniin jedhe. Silaa isin shaarul asadii baatii ramadaanatiin ala godhan ja'an. Baatiin jaartiin jalqaba wal bira dhufan sun afaan arabaatiin shaarul asal jedhamti. Baatiin dammaa sun silaa ramadaanaan ala ta'uu qabdi turte. Amma isin ramadaana wal bira dhuftan yoo dubbiin kun dhuguma ta'e jechuudha. Ani garuu isaanuma natti fakkaate. Kofantii jalatti barreessaa warreessa kiyyaa. Kanaafiyyuu baatii tana silaa kiyya ibsishallee isaa biratti soomanii hiikaa soomanaa iida wal bira silaa dhufanii hedduu bareeda ture. Yoo silaa dhuguma suuraan kun kan isaanii ta'e warra abbaa seenatti gala. Achitti soomanaa guyyaa galgala gizeen gara mana keessanii gala. Kuni dhaamsa kiyya. Hordoftoota kiyya isinoo maal jettan? Mee dhaamsa dhaamaa nama ol baya. Namni baatii soomaa keessa wattuqe baatii lama walitti dhaabee soomaa jiran. Baatii lama walitti dhaabdanii soomuun ni dhufaata. Baatii lama walitti dhaabdanii yoo soomtan. Masalan baatii lamaan sanuu fakkeenyaaf boru har'uma tokkicha yoo kasilaa boru baatii lamaan xumurtan har'uma tokkicha yoo soomana kana kafurtan taate bifa haarayaan takka jettanii soomanuu qabdanii jiran. Kana hunda jalaa nagaa ba'uun silaa baada ramadaanaa walitti dhufuu ta'e. Ammallee karaan gabaabaa warra abbaa seenatti galu haadha seenaa waliin faxuura hojjedhaa.
achi booda faxuura irraa ilaa sahuuraa waliin tura. Sahuura irratti gara ganda abbaa seenaa dachaa yookaan haadha faatee bira deema. Achitti sahuura nyaadha. Achuma waliin babbashannana, achuma waliin oolaa galgala gara mana keessanii gala. Kuni dhaamsa kooti. Natti naarinaa hordoftoota. Hordoftoota natti naarinaa dubbii dhugaati. Dubbii dhugaa kana namni hin jibba bara kana. Nuti ijoolleedhaa jaan. Ijoollee miti. Isin nama gurguddaadha. Haa ta'u namni hin dogoggora. Namni hin dogoggora. Namni hin dogoggora. Namni hin dogoggora. Kanaaf hordoftoota isinis dhaamsa dhaamaa bakka jirtanii. Ani garuu yoo dhugaa wal bira ka dhufan taate mabruuk jaan. Baga gammaddan. Baga wal agartan. Baga Rabbi wal bira isin fide. Rabbi hojii umurii isin haa dheeressu. Tammoo wal bira dhuftanii wal bira adeemtan kanaaf Rabbi yeroo gabaabduutti bakka tokkotti walitti isin haa fidu. Dhuguma yoogaa dubbiin kun dhugaa ta'e nuti gana appoortii keessaa isin wal simatu ilaaluuf qophoofnee turre. Kana hunda nu miliissitanii sargii nu miliissitanii yoo akkanumatti wal buraafataniituma suuraa ol darbuu taate egaa mushkila kabiir mushkila kabiir mushkila kabiir mushkila kabiir. Bareeda goota waan abbaan jaallate rajiijiin dallu jaan. Waan isin jaallattan jaallanne isinummaan Rabbi wajjin baga wajjin isin wal agarsiise baga Rabbi wal bira isin fide Rabbiin umrii wajjin isin haa dheeressu. Dhaamsa kiyya kana hin dagatina. Dhaamsa kana jaran asiraa gachaanaa kiyya xiqqishaa kana waa isaan gaddeebanii hin laalane. Mee warri itti dhiyaattan gorsa kana gorsaa. Warri itti dhiyaattan gorsa kana gorsaa haa dhaggeeffatanii. Yookaan viidiyoo gabaabduu wayii tiktook irratti hojjedhaa sheeritti godhaa biraan gaya. Baatii soommanaa tan akka ganda abbaa seenatti soommanan biraan gaya. Warri itti dhiyaatan jechuudha. Haadha faateetti sheer godha. Jamiilaa Baalee takka illee itti dhiyaatti. Isiisanitti sheer godha. Warri itti dhiyaatan sheeritti godhaa. Ibsishaa fi maakii wal bira dhufanii jirani. Kanaafiyyuu sheeritti godha. Baatii soommanaa tana guyyaa warra abbaa seenaa akka oolan. Mushkilaadha yeroo malee wal bira dhufanii. Maadila kana guutuu maaliif akkatti uummata jalaa dhossan sargii dhossan wal bira dhufuu dhossan dhuguma taanaan rakkoo. Dila kana guutuu uummata Oromoo jibban jechuudha. Hordoftoota keenya maarree keenya jaan. Hordoftoota ibsishaa fi maakii jaan. Maali jedhana namni akkamitti dila kana guutuu waa nama dhossa. Garuu ka'ii hirmaaf dhoffattanii waanuma isin hin jenne kana qofa godha. Gadda maakii waan jette Jawaar sa'a malee dhufe jette. Sa'aatiin kophaa gangaladhu sammaan dhufin jette. Barreeffama Jawaar dubbisamu. Jaalalaan ibsishaa waliin gaggeessaa waan jiru wayii yaada dhiyeessaa turte. Idaan isiin kana rakkatte. Habiibti qabsolleen nama wajjin qabriin seentu. Dubbiin jabduun tasoomanaa tana. Ibsishaa yoo amma ka dhuguma kaayiroo jiraatu taate ibsishaan maal Jawaar yeroo malee dhufe miti ibsishallee yeroo malee kaayiroo dhufe. Ani akkanuma jaaga. Zukaamni tokkollee nutti jira yaa jamaa. Zukaamni tokko ganna dhiisuu dide. Mee dawaa zukaamaa komantii jalatti barreessa. Dawaa zukaamaa kanas komantii jalatti naa barreessaa isinin jaa. Kanaaf hordoftoota kiyya jara kana wal biratti arginaan ibsishaa fi maakii natti fakkaataniitiin hin dhufe. Mee warri akka kiyyaa ibsishaa fi maakiidha jettan komantii barreessa. Allaahu alam Rabbii iftuudha. Jarri yoo kan dhugaa wal bira dhufanis taate Rabbi wajjin umrii haa dheeressu. Rabbi wajjin haa tursiisu. Rabbi wajjin ilmaan babbareedduu haa kennuufi isinin ja'a. Ani garuu hedduu gammadee yoo dhugaa wal bira dhufanii haa ta'u akkuma jeesan egaa dubbiin waanuma jeesan qofa. Waan hedduu garaa nama laate gara wal bira dhufuu waan nama gammachiisu bakka soomanarra buute kana egaa. Kanatu xiqqoo rakkoodha ida waliin godhuu deeman fakkaatu. Akkasii qophiin soomanaa maal fakkaata? Sambuusaa maruu maal fakkaata? Nuti dhaarran tana sambuusaa liffin goone. Hoggaa dhufu nama mana kiyya keessatti sambuusaa maratu Rabbi na haa taasisu.
bara dheengadallee akkanuman jechuutti ture baranallee akkanuman jaa akkuma rabbina soomansiisetti rabbina soomansiisu inshaallah rabbina goomaan hoggaa nu haa deebisu akkas isiniin jaa hordoftoota oromtittii yuutuube isiniin jaa ummata qaqqaalii ummata qaqqashtii silaa yuutuubii warri yuutuubaraa kun warri waa daawwatu kun ibsishaa fi maakii malee waan biraa daawwatu dhiiftan waan silaa namni isin fayyada jee dalagu hin laaltan kanaafiyyuu mee hordoftoota waa hundaa numa daddaawwadha waa hundaa laayik numa godha waa hundaa waan faayidaa hin qabne qofa ilaalinaa waan faayidaa isinii qabullee numa daawwadha isiniin jaa kanaafiyyuu ibsishaa fi maakii wal bira dhufanii jiranii baga gammaddan gaa warri maakii fi ibsishaa jaallattan baga gammaddan isiniin jaa haramni baadiyyaa wayiitti na deemtee kunoo baadiyyaa wayiin jira diraa mana arabaa kana dadhabne gabrummaan tanuma Itoophiyaa qubattee nullee irra qubate shakkaalochii mana madaamii kana madaam qimamochi jette ganniin madaam qimamochi mala garnee miti madaam shakkaalochii malee akkasii isiniin jaa turtii gaarii